Akka murtan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya magaalaa Naayiroobii irraa kallattiin darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti Itoophiyaatti namoonni koronaa vaayirasii qabaachuun shakkaman ammas argamuu isaanii አራት የሚሆኑ namoonni afur ta'an koronaa vaayirasii qabu jedhamuun shakkamanii buufata to'annootti hordoffiin taasifamaafii jira. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed har'a haala yeroo irratti gaaffii miseensota paarlaamaatiin dhiyaateef deebii isaan kennan ለሀገር ይበጀውና መልካም kan biyyaaf gargaaru osoo karaa nagaan furamedha. Yeroon obboleessa ajjeesu dhaabachuu waan qabuuf ማብቃት ስላለበት akkasumas dargaggoo dhaabbata kalaqaa fi qorannoo hawaa Faaris jedhamu hundeessee waliin turtii taasifneerra. Odeessaalee gaggabaaboo addunyaas qixeeffannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana tura. Torbii tokko dura Itoophiyaatti namoonni koronaa vaayirasiin shakkamanii turan dhukkubicharraa bilisa ta'uun ibsamee ture. Ta'us Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ammas namoota koronaa vaayirasii qabaachuun shakkaman adda baasuusaa ibseera. Ibsa Inistituutiin kun har'a miidiyaaleef kenne kan hordofee Bizoo Warqolaanaa odeessa dabalataa qabeessa jira. Dhibeen koronaa vaayirasii Chaayinaadhaa erga jalqabee hanga ammaatti namoonni 14,557 ol ta'an dhibee kanaan qabamuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ifoomseera. Chaayinaan alattis biyyoota 23 ga'eera. Lubbuun namoota 304 olis sababa dhibee kanaatiin darbuu dhaabbatichi ibseera. Itoophiyaanis torbeewwan lamaan darban imaltoota Chaayinaarraa dhufan hunda qorannoo ho'inaa taasisuu eegalteen hanga ammaatti imaltoonni 47 ol hojii calallee kana keessa darbaniiru. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa har'aa miidiyaaleef kenneen imalaan Chaayinaarraa dhufu tokko buufata xiyyaaraa keessatti iddoowwan 3tti qorannoon ho'inaa erga taasifameefiin booda baha. Daayireektara olaanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Ebbaa Abaataa akka jedhan imaltoota Chaayinaarraa dhufan hundaaf qorannoon taasifamaa kana malees erga biyya seenanii boodas bakka qubatanitti hordoffiin torbee lamaaf taasifamaa jira. Imaltoota gara Chaayinaa deemaniifis hojiin hubannoo uumuu kennamaa jiraachuu seeran. Imala geejjibaa xiyyaaraan ala ta'an kan akka daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii fi imala galaana irraatiin kanneen biyya keessa seenaniif buufataalee gara seensa biyyaa ta'an 27 irrattis hojiin calallii ho'aa eegalameera. Namoonni dhibee koronaa vaayirasii kanaan shakkaman bakka addaa tursiifamanii fi yaala itti argatan buufata Boolee Caffaatiin alatti naannoo kiiloo 4ttis banamee qophaa'ameera jedhan. Torbee darbe keessa namoonni lammummaa Itoophiyaa qaban 4 vaayirasii kanaan shakkamanii bakka tursiisa addaa keessa akka turan gochuun saamuunni qorannoo dabalataatiif gara Afrikaa kibbaatti ergamee vaayirasicha irraa bilisa ta'uun isaanii yaadatama. Tibba kanas namoonni qorannoo duraatiin vaayirasii kana qabaachuu malu jechuun shakkaman 4 adda baanii hordofamaa jiraachuu Inistituutichi beekseera. አሁን ባለው መረጃ አራት የሚሆኑ odeeffannoo amma qabnuun namoonni afur ta'an koronaa vaayirasii qabu jedhamuun shakkamanii buufata to'annootti hordoffiin taasifamaafii jira. Namoonni kun lammiilee Itoophiyaa 3 fi lammii Chaayinaa tokkodha. 3 as Finfinnee buufata hordoffii caffaa jiru. Namni tokko immoo buufata hordoffii magaalaa Aksuum qophaa'ee keessa jira. Hundi isaanii imaltoota dhiyeenya Chaayinaatti dhufanidha. መንገደኞች ናቸው ሁሉም። Saamuunni namoota afran kanneen fudhatamee qorannoo dabalataatiif gara Afrikaa kibbaatti erguuf qophiin xumuramuunis eerameera. Guyyaa har'aa Ministeerri Muummee Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuun dhimmoota ijoo adda addaa irratti gaaffii gaafatamaniif deebii kennaniiru. Ministeerri Muummee Abiy bulchiinsi isaanii erga gara aangootti dhufee as neetworkii gubbaa hanga gadiitti ijaaramee ture diiguun yeroo akka itti fudhatee fi rakkoo salphaa kan ture bal'inaan ibsaniiru. Rakkoowwan ijoof madda kan ture paartii biyya bulchudha kan jedhan Ministeerri Muummee Abiy siyaasa shiraa fi namoota siyaasaa waggaa 50 duubatti hafaniiru jedhaniin qeeqaniiru. Dhimma Oromiyaatti adeemaa jiru irratti gaaffii gaafatamaniifis deebii isaan kennan kana. ነገር ግን በምዕራብ ወለጋ አሁንም ተጨማሪ ስራ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። እንዴት ይፈታል ብለው haa ta'u malee lixa wallaggaatti ammallee wantoonni hojii dabalataa gaafatanii jiru. Akkamiin furama isa jedhamee gaafatameef kan biyyaaf gargaaru osoo karaa nagaan furamedha. Yeroon obboleessa ajjeesu dhaabachuu waan qabuuf inni guddaan osoo karaa nagaan furamedha. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwatee nama 10 yoo ajjeese waan nama boonsu miti. Obbolaasaa ajjeese waan ta'eef yookiin namni gamasirra jiru barataa yoo uggure nama yoo ajjeese waan mataa ol nama qabachiisu miti. Sababni isaas lammiiwwan isaa miidhaa jira waan ta'eef furmaatni karaa nagaadha. Garuu biyya tokko keessatti qaamni hidhate lamaa fi mootummaan lama jiraachuu hin danda'u. Keessumaa biyya dimokiraasiif harka bal'iste keessatti dhimmoonni osoo malee raawwatanii gaariidha.
karaan kan ala jiru hin baasu gidduutti namoota nagaatu miidhama garuu kun akka hin taane yeroo dheeraaf carraaqqiin taasifamaa ture carraaqqeen kun ammas itti fufa humni karaa nagaan furra jedhu yoo jiraate garuu mootummaan gammachuu guddaan simata wanta amma jiru mootummaa gar lamatti harkisanii laaffisuuf yaaluudha inni tokkoffaa mootummaan tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye nagaa kabachiisuu hin dandeenye kan jedhudha namni sun ammoo bifa jijjiirratee opereeshinii gaggeessanii uummata miitanii jedha biyya mootummaa lama qabdu akka hin taaneef garuu mootummaan bu'uura seeraa qabu tarkaanfii seeraa fudhachuun isaa dirqamadha. ነገር ግን ሁለት መንግስት ያለው ሀገር እንዳይሆን ህጋዊ መንግስት ህጋዊ እርምጃ መውሰዱ የግድ ይሆናል። rakkoo nageenyaa lixa jiru dabalatatti barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo ugguramuun tibbana ijoo dubbii ta'eera. Ministeerri muummee Abiy haasaa isaaniin barattoota galma siyaasaaf ugguruun badaadha jechuun balaaleffataniiru. Dabalataanis qaamni barattoota kana uggure hin beekamiin hafuun isaa rakkoo walxaxaa akka uume ibsaniiru. ቦኮ ሃራም ሰው ሲያግድ ኃላፊነት ወስዳለሁ ብሎ ያውጃል። Boko Haram nama yeroo ugguru itti gaafatamummaa nan fudhadha jedhee labsa. Alqaayidaanis akkana. Isa tibbana naannawa Dambidollootti barattoota ugguraman walii wal qabatee aanutu raawwate jedhee qaamni ifatti itti gaafatama fudhatee garuu hin jiru. Hanga ammaa opereeshinii cimaa raayyaan ittisa biyyaa raawwachaa jiruun bakka tokkottis nama du'e yookiin miidhame argachuu hin dandeenye. Qaamni aanatu uggura jedhu hin jiru. Miidhamaniiru akka hin jedhamne sakatta'iinsa ganda hundatti taasifameen kan miidhame argame hin jiru. Rakkoon isaan hin qunnamne akka hin jedhamneef immoo ijoolleen maatii bira hin geenye jiru. Osoo miidhaan irra hin gahin akka miidhamanitti hin odeeffamu akkuma jirutti ta'ee namoonni achi buuteen isaanii dhabamees immoo jiru. Mootummoonni qaama uggure yeroo baran namoota baraaruuf qarshii kennanii gadhiisisuuf yaalu. Aanatu bute qaamni jedhu gaafa dhibee garuu sakatta'uun dirqama ta'a. Kanneen hin gurmaa'in wanta kana yoo raawwataniiru ta'e lubbuu isaanii oolchuuf kanneen ugguran ajjeesuulee danda'u. Fedhiin keenya osoo namni hin du'in lubbuun akka jiraatu waan ta'eef dubbachuurra lubbuun argachuuf hojjetamaa jira. ከመናገር ይልቅ በህይወት የማስገኘቱን ስራ የማሳለጡ ጉዳይ ቅድሚያ የተሰጠው dhimmoota ijoo hedduu irratti har'a paarlaamaatti deebii kan kennan ministeerri muummee Abiy mootummaa federaalaa keessatti dhalattoonni Tigraay bakkaa kaafamanii jiru ni jedhu sirrii miti jechuun ibsaniiru. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa irrattis dubbii biyyoonni sadan yaadaan wal ta'uun isaanii dhaga'ame jedhuuf deebii kennaniin ammoo walii mallatteessuun akka turuuf ajajuu isaanii ibsaniiru. Dubbii isaaniin garuu baankiin addunyaa fi Ameerikaa akka taajjabbiitti osoo hin taane akka jaarsummaatti gahee bahaa jiraachuu isaanii dubbatan. የአሜሪካ መንግስትና ወርልድ ባንክ ሶስቱን ሀገራት ለማደራደር mootummaan Ameerikaa fi baankiin addunyaa rakkoo biyyoota sadan jaarsummaan eeguuf mariin taasifamaa jira. Marii hanga yoonaa tureen Ameerikaa fi baankii addunyaaf galata galchuun kan barbaachisu dhimmoota sadii taanee mari'annee irratti walii hin galle kanneen beekamee fi humna qaban fuuldura yeroo mari'annu garuu dhimmoonni deebii argataa dhufaniiru. Mariin xumuramee mallatteessuun yeroo hafu akka mallatteessu gaafatamee xiqqoo akka turu taasiseera. Kunis mariin dabalataa barbaachisa kallattii jedhu waan hin kenneef pirezidaantiin Ameerikaa kan baankii addunyaa fi ministeerri maallaqaa Ameerikaa bilbilaan yeroo dheeraaf naasofsiisaniiru. ፕሬዝዳንት የትሬጀሪ ሚኒስትር በጋራ ሆነው ረዘም ላለ ጊዜ በስልክ አወያይተውኛል። dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaaboo isinitti hima ani hirphaa gammachuuti. Itiyoo Telekoom magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila intarneetii saffisaa 4G jedhamu eegalchise. Hojii gaggeessituu olaantuun dhaabbatichaa Adde Fireewoot Taammiruu fedhiin maamiltootaa olaanaa waan ta'eef eegallee jedhan. Kanaaf birrii miliyoona 100 fi miliyoona 70 ol baasii gochuudhaan hojjechuudha dubbatanii. Saffisni kunis 3G irra fooyyee kan qabuu fi Huawei wajjiniin kan hojjetamedha jedhameera. Soomaaliyaan weerara hawaannisaa itti hammaate qolachuudhaaf labsii yeroo muddamaa labsite. Ministeerri qonnaa biyyattii hoomaan hawaannisaa wabii midhaan nyaataa biyyattiif yaaddoo ta'uu ibseera. Rakkoon nageenyaa biyyattii keessa jiru immoo xayyaaraan fayyadamanii akka hawaannisa hin balleessines dhorkeera jedhameera. Barataan lammii Kaameruun Chaayinaatti lammii Afrikaa yeroo jalqabaatiif koronaa vaayirasiin qabame ta'uun himame. Magaalaa Wuhan daawwachuudhaaf dhaqee vaayirasichaan qabamuu isaatiin hospitaala seenuun himamee jira. Keeniyaa magaalaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa tokko keessatti barattoonni walirra deemanii daa'imman 13 yoo du'an 40 madaaniiru jedhame. Balaan kun mana barnootaa magaalaa dhiyaa biyyattiitti argamtu Kaakameegaa jedhamtutti qaqqabe. Barsiisaan shonkooratti agarsiifnaan daa'imman otoo ulaa darbiirra fiiganii balaan kun mudachuutu gabaafame.
Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun marii seena qabeessaa jedhame hoogganaa Sudaan wajjiniin mari'atan. Omar Hassan al-Bashir aangoorra erga gaggeeffamanii asitti hariiroon biyyoota lamaanii fooyya'uun himamee jira. Al-Bashir hidhattoota Hamaas deeggaruudhaan himatamaa turan. Faransaay loltoota dabalataa 600 gara Saahelitti erguudhaaf loltoota biyyattiin naannicha qabdus baay'een isaanii dabaluudhaaf akka jirutu eerame. Baay'een isaanis haga 5,100 qaqqabaa jedhamee jira. Hedduun isaanii bakkeewwan jihaadistootaan aleelaman daangaa Niger, Maalii fi Burkina Fasootti argamu jedhamee jira. Aleellaan milishoota Alqaayidaa fi Islaamik Isteetitti hidhata qabaniin raawwate uummata miliyoona walakkaadha qeerraa godaansee jedhameera. Miseensi paarlaamaa Tanzaaniyaa baankiin addunyaa biyya isaatiif liqii akka hin kennine gaafannaan doorsifni ajjeechaa irra qaqqabeera. Zito Kaabiyoo namni jedhamu miseensa paartii mormituu yoo ta'u biyyi isaanii sababiinsa mirga namoomaatiin himachuudhaan deeggarsi akka irraa dhaabatus gaafate. Dubbii isaa kanaanis afyaa'een mana maree gantummaadha yoo jedhaniin miseensi paartii biyya bulchuu immoo akka ajjeefamus gaafatanii jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Fedhii kalaqaa fi qorannoo hawaaf qaburraa kan ka'e Eliyaas Yardaa'u dhaabbata Finfinnee Eurospace and Robotics International School yookaan Faaris jedhamu hundeessee jira. Magaalaa Ambootti dhalatee kan guddate dargaggoon Eliyaas waa'ee dhaabbataa Faarisii fi akkamiin akka fedhii qorannoo hawaa qabaachuu danda'e ni hima. ijoollee elementary baradhu astronootiin Ameerikaa nuuni flaagii yookiin alaabaa Ameerikaa yoo isaan kan inni photoshooppiidhaan alaabaa keenya godhan ture. Divaayisii mana keenya keessatti argamu hunda himanii kan ture. Beekee balleessuu, gatiiwwan sirreessuudhaaf yaalu sanarraa ka'ee gara meeshaalee 16 ta'u hojjedhee jira. San keessaa 8 patent writingitti fudhadheera. Egaa kophaa kiyya hamma hojjedhu kophaa kiyya biyya keessattis biyya alaattis deemee hagan dorgomu maafan wanta kana gara dhaabbataatti jijjiire keessumaa dargaggoonni kan irratti hirmaatan akka inni ta'u gochuudhaaf Faarisiin naawwanchi ta'e. Faaris dhaabbata dhuunfaa biyya keenya keessatti gama qorannoo hawaa fi artificial intelligence irratti dhaabbata hojjetudha. Faaris dipaartimentii lama kan of keessaa qabu. Tokkoffaan artificial intelligence dipaartimentii fi kan lammataa aerospace dipaartimentiidha. So dipaartimentoonni kun hojii lama hojjetu. Tokkoffaan riisarchiiwwan adda addaa hojjechuudha. Kan lammataa immoo barattoota barsiisuudha. Treeningii adda addaa kennu. Haga ammaatti barattoota 4,000 ol ta'an treeningiiwwan adda addaa kenneera. Ammas kennaati jirra. Kan addaan hin cinne jaara. Fakkeenyaaf daa'imman xixiqqoorraa kaasee haga barattoota yuunivarsiitii maasters levelii jiranitti treeningiiwwan adda addaa kan nu biratti fudhataa jirantu jiru. Projektiiwwan 2-3% ol kan gahan amma kan gara xumurutti deemaa jirutu jira. San keessaatii tokko heelz irratti kan hojjetu fayyaa jechaadha. Fakkeenyaaf namoota dubbachuudhaan dandeenye nama saayil laanguweejii fayyadamu saayil laanguweejii sana nama fayyaa wajjin waliigaluu kan danda'u divaayisii kan mataa keenya hojjennedha. Kan lammataa tiraafikii wajjin kan walqabatu tiraanspoorteeshinii wajjin kan walqabatu piroojeektiiwwan gurguddaa kan qabannee jiru jira. Magaalaa Finfinnee keessatti dameewwan lama qabna. Bishooftuu, Adaamaa, Amboo akkasumas yeroo dhiyootti Naqqamteetti laawunchii gochuuf deemaa jirra. Kaayyoon isaa meegaa riisarch seenterii tokko akka Afrikaatti Afrikaan leevilii laawunchii gochuudha. Faaris SpaceX Afrikaa, Faaris Airbus Afrikaa ta'anii ta'uu yaadna. $1 billion kan keessatti hojjetamu piroojeektii gurguddaa kan keessatti hojjetamu akkasumas immoo rakkoowwan hawaasa keenya kan teknooloojiiwwan haaraa ta'an kan keessatti addaatti ta'an kaampaanii akkasii laawunchii gochuudhaaf kan Faarisiin jalqabne jira. Ammas immalli keenya sanumarra jirra baay'isa deemaa jirra jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya galgala kanaa kanumaan xumurreerra. Sagantaa irraa kan qopheesse ammayyuu taanaa kan duraan duubaan isiniif dhiyeesse immoo ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa biraan booda walitti deebina. Halkan gaarii.